Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirra jirtu arra waa laman qabadhee isinii dhufee akka suuraa gubbatti agartan kanatti dhimma nama lameeni dhimma yaazoo kabbabaatii fi dhimma birraa gummatii irraa hin haasa'u dhufe akka carraa jara kana lamaanuu biyyi baqaa Masrii waliin dhufutti kanaafuu waan irraa hubadhee waan arge dubbachuu barbaadu jalqaba irratti namni dubbachuu barbaadu dhimma yaazoo kabbabaati. Yaazoo kabbabaa basaasaa no yaazoo kabbabaa basaasa qofa osoo hin ta'in ergamaa diinaa guddaa tokkummaa uummata Oromoo qabatamatti facaasuu dhufee hamma tokkotti milkaa'edha yaazoo kabbabaa jechuun. Basaasa jechuun bari nama dhokotee nama tokko waan inni itti jiru paartii yookiin gareen tokko waan itti jirtu laalee qaama isa ergeef gabaasu jechuudha. Malee nama akshina fudhatu inni bari akshina guutuu fudhatee waan hojjetuu qabu hojjetee nama biyyatti deebi'edha. Yaazoo kabbabaa jechuun. Basaasa jechuun isa gad xiqqeessuudha. Aangoo isaa gabbuusuudha basaasummaa. Leemisiiniif ni mamaa isaa. Yaazoo kabbabaa Kaayiroo dhufuun dura Kaayiroo keessa tokkummaa guddaa ture. Cimaa kan mootummaa raase mootummaa wayyaanee harkanii guyyaa irraa badhabu. Miidiyaan OMN Kaayiroo irraa dabru miidiyaa akkam jabaadha isin beektan isin jechuudha. Miidiyaa akkasii dhaabnee achitti hojjechaa turre jechuudha. Hiriirri Kaayiroo keessatti baqataan Kaayiroo bahu Aljazeeraa BBCtu gabaasa. Mootummaa miidiyaaleen mootummaa halkanii guyyaa waa'ee keenyaa haasaa ture jechuudha. Nama kana dhufuu isaatiin dura baana beeka. Gaafa inni miilaan achi dhaabbatee irraa kaasee tokkummaan sun faca'ee Oromoo wal nyaachuu seentee Oromoo wal irratti duuluu eegaltee jechuudha. Jalqaba taargeetti isaa galmaan gaachuudhaaf hogguu dhufu OMN gara keenya dhufe jechuudha. Nu dubbise. Hogguu dubbisuudhaaf uummanni miseensonni adda bilisummaa Oromoo Kaayiroo jiran akka malee waan isa dhaadheessaa turan jecha. Namni kun nama Oromoo jabaadha jennee miidiyaatti dhaleessinee daran kireeditii isaa ol kaasneef jechuudha. Gaafa kireeditii isaa ol ka'uuf mishiin isaa galmaan gahuutti hojiitti hiikuu eegalee jechuudha. Namoota miseensa bilisummaa Oromootiin walitti qabuudhaan namoota kaan irratti ijaaruu eegalee jechuudha. Ijoollee gandaan adda facaasuu eegalee jalqaba hojii kana milkeeffatuuf immoo OMN dha'uu akka qabu irratti walii galee jechuudha namoota wajjin hojii kana hojjetu wajjin jechuudha. Kanaafuu maal godhee keezii ajaa'ibaa takka uummata. Keeziin sunis maali? Marfeedhaan ijoolleen OMN Kaayiroo jirtu jechuudha. Morma gubbaa na diranii marfee summiitiin na diranii jeeti miila isaa gubbatti bishaan danfaa nama namni kaayyoo ifii galmaan gaachuudhaaf cubbuu kana dalaguudhaaf hanga miila isaatti bishaan danfaa if naqu gahee jechuudha. Ifirra naqee miilli isaa kun akka malee akkatti bishaan naqatee hogguu gaafatan maal jee himaa limmee asirra na dirantu akkas na godhe. Imagine mee dooktara kam qabna mee akkasitti nama tokko qabdee nama kudhanii qabdee nama tokko humnaan veenii isaa barbaaddee marfeedhaan diruu ni danda'ama waan hin fakkaanne jechuudha. Akkasitti dalageete hawwana tokko amansiifatee miidiyaa irratti dhaqanii OMN akkana nu godhee OMN ijoollee OMN akkana godhee jaangarree jaanii jechuudha. Sadarkaa sanitti yoomsan qofa dhalaan inni irraa ilmaan dhalee achi keessatti Kaayiroo keessatti dhiisee biraa deeme hangan qabdu anuu lamaan beeka jechuudha. Mucaan kuni nama kanaatu ani qabsaa Oromootii jee ergama isaa gaafa fixatee booda biyyatti galee ammaan tana adda bilisummaa Oromoo keessa taa'ee achi dorgomaa ta'ee argaa jirra jechuudha. Waan isaadhaan nama bakka hojiitiin jira hedduu dubbachuu hin danda'u waan haalli naan mijanneef. Gaafa galee garuu bal'inaan irraa haasaa jechuudha ragaa guutuu wajjin. Innaa nama akkasii ture jechuudha. Ani waan tokko si dhimma mucaa kanaatti wal qabatee ani gaafan biyyarraa baqadhee karaa Kaayiroodhaa dhufu nama adda bilisummaa Oromoo waaqeffatuun ture. Erguma mucaa kana argee hammeenya inni deemuun argee adda bilisummaa Oromoo illee jibbee jechuudha. Egaa guyyaa sana alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan tuqeen beekan. Erga guddaan isaan akkana kabajanu akkana maal ijaa warra kaan jeeti jibbee jechuudha. Nama hangana hammeenya ba'atee deemu jechuudha. Karaa ittiin baanee seenuu hin dhabne biyya san keessatti
akkanii maqaan balleessanii OMN hojjechuu dadhabne yeroo akkasitti uummanni keenya sagalee barbaadu sani OMN cufsiisuuf hojjechaa ture jechuun achi keessatti. Silaa isaanii danda'ame poolisaan tokko tokkoon qabsiisanii mana hidhan galchuudhaaf kaayyoon ture jechuudha. Hanga ofiisa OMN studio cabsanii meeshaa gurrachiisanii poolisa fidanii dhufanii jechuudha. Hamma sadarkaa sanii deemanii turan jechuudha. Akka rabbiitiin garuu harka isaaniitti hin galle geenyarraas jirraa jechuudha. Dhugaan isiniif himame uummanni kun odoo namni akka kaayaa zuufaa kun odoo aangoo biyyattii san qabate nama daggalasee nu keessaa nama akkanaa kanaa jechuudha yaasuu jechuun nama shiraa jechuudha. Namni Oromoo qabsaa nu kanaatu bar qabsoo nu jubbisiisee bar an kijiban jaaladhu gaaf tokko osoo kanarraa an deemu jiruuti nama lama wali qabatanii dhufanii karaa gubbatti na qabanii kosti barbaannaa naan hin jaani gareen isaa takka egaa inni limmiin dirame jee nasumuu barbaadan an goota beeta kadura natti dhufan teestaan dheetiin godaanne kalammada natti as deemne akkasuma karaa raanarraa maqanii an deemee jechuudha. Akkasitti rakkoo keessa galaa ture galchaana ture tokkummaa uummata keenya facaasee achirra deemee jechuudha waan sun. Kan lammadaa dhimma birraa gammadiiti. Dhimma birraa gammadii gaafa inni achirraa ka'ee dhufurraa kaasee kallattii adda addaatiin mootummaa adda bilisummaa Oromoo kanarraa dhagaa ture jechuudha. Akka inni basaasate illeen akkasumatti fudhanneeti gaafa inni mucaan basaasaa tokko as seenee illee irraa haasaa ture. Garuu immoo mucaa kana itti dhiyaadheetiin argeen wajjin turre. Dhimmi birraa gammadii basaasa jiru an rabbiin na argaa an kana birraa gammadii basaasa jee hin fudhadhu. Birraa gammadii basaasummaan qabu. Birraa gammadii wanni inni qabu falaasama mataa isaa qaba. Yaadama mataa isaatiin deemaa. Bakka mucaan sun ismaartiidha dhugaa rabbii isin himu. Warri kaayiruu wajjin turre ni beeyna. Warri amma tokko isa beeku jechuudha. Hundi keenya ragaa baafuu dandeenya jeetii yaada. Ani mucaa kana ani basaasa kajoo kana fudhachuu hin dandeenye dhugaadha rakkoo inni qabu tokko Jawaar irratti durumarraa kaasee rakkoo inni Jawaar wajjin qaba idoon honaan galu Jawaar jibbaa Jawaar irratti waan adda addaa gisee haasa'u hin beekana dhaqdhee kana wal dhabaa turre innaa kanaaf immoo an birraadhaaf ergaan an qabu maali wandimee caammaa mallakaa kaatuun ta'uu yiqrabba sitti hafu paarlaamaan hin mirkaneessin malee Jawaar mootummaadha. Immoo dhaloonni kun Jawaar kabajuu dirqama qabna. Jawaar jechuun nama qabsoo Oromoo waggaa meeqa cubbuu akka yaazuu kana baadhaan xaxamtee achi sossoo didde dhufee sossoosee jijjiiramaarra agarre kanaan ga'eedha. Respect godhuu qabna. Kana ja'a dhimma yaazuu immoo bal'inaan itti deebi'a. Nagaan naa jiraadhaa. Bye.